Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota HMI YouTube hundi keessan wagana ganaa jiraattan isiniin jira jechaan. Guyyaa har'aa uumaa rabbii irraa waan tokko isin agarsiisuu fedha. Wanti ani isin agarsiisuu fedhu kan akkuma viidiyoo asii gadiitti argattan kana jechaadha. Waa'ee raammoo kanaati. Raammoon kun irra caalaan isaa naannoo gammoojjiitti argama. Baay'ee nama miidhaa jechaadha. Hadhaa qaba. Garuu baay'ee raammoo jagna jechaadha. Raammoon kun akkuma argaa jirtan bitaaf mirga irratti kan argamu kun afaan isaati. Ka alanfatee ittiin nyaatu qixxeessaa jira. Ijji isaas qixxeessaa jirti jechaadha. Ka mirga irraan jiru kun iddoo lamatti banamaa jechaadha. Cifaa lama qofa qaba. Waan xiqqoo yoo argu isumaan qabata. Waan guddaa yoo argu ammoo afaan qixxee lamaanitti gama gamanaan akka dhanquu ta'ee argamu kana lamaan walitti qabata. Erga lamaan walitti qabateen booda eegee isaatiin iddaa jechaadha. Baay'ee nama miidha. Raammoon kun baay'ee jagna dhugatti. Waa baay'ee hin sodaatu. Waa ofirraa hamma du'utti waa ofirraa dhoowwuudhaaf ni tattaaffataa jechaadha. Mee amma raammoo kana tuttuqee jechaadha. Akkaataa inni afaan isaa itti banachuu danda'uu fi sochii karaa eegee isaatiin maal akka fakkaatu isin garsiisaa na hordofaa isiniin jedha. Waan kana wanti isin barsiisuuf akka tasaa namni olii gad deemuun ni mala. Tasa iddoo hin taane yoo deemtan jechaadha. Raammoo kana yoo argitan irraa fagaachuu qabdanii isiniin jedha. Maaliif jennaan baay'ee nama miidhuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Eegeen isaa isinis akkuma qeerransaa cifaa qabdi. Cifaa takkatti saniin yoo ergasii waraanteen booda summii isii si gadhiistii jechaadha. Baay'ee si gubaa si miidhuu danda'a jechaadha. Mana yaalaa erga dhaqaniin booda wanti kun sirraa badaa. Yoo mana yaalaa illee dhaquu baatte battaluma isiin si ciniinti sanitti millaajiidhaan iddoo san yoo kukkutte baay'ee bareedaa jedhuu jechaadha manguddoonni. Amma yoo tuqu afaan isii ka cufatte kan ni banatti. Akkuma argitan haala hamaa ta'een banataarti. Eegee isii yoo an tuqu na barbaadaa jirti an gubbaarraan gad tuqaa jira. Akkuma isiniin jedhe afaan mirga irraan jiru kun cifaa lama qaba. Ka bitaa irraan jirus kunis cifaa lama qaba jechaadha. Eegeen isii kun waan sirri isin mul'ataa yoo taate innis ka cifaa qabu ka isiniin jedhe santu sani. Baay'ee jagnaa waan sodaattu waa nyaachuudhaaf ni fiiddii jechaadha waan isii tuqe tokko. Yoo isiin tun'ee garuu baay'ee reebdee isin tuttu jechaadha. Wanti waan akkanaa isinitti agarsiisnuuf wanti kamiinuu isiniif akka haaraa waan taane barbaanneeti jechaadha. Waa beekuun bareedaa jechaadha. Osoo danda'ame waan addunyaa kanarra jira hunda yoo beekte si barbaachisaadha jechaadha. Nama hin gaafattu jechaadha waan sana yoo argite ni beektaa jechaadha. Kunoo cifaa isiniin jedhe san takka lama ka garaa jalatti argaatan kun banamee jira jechaadha. Gama kanaanillee takka lama kunoo akkuma argaa jirtan banamee jira. Waan xiqqaa yoo argitu cifama gamaa gamanaa xiqqicha saniin qabatti jechaadha. Waan guddaa yoo argitu cifaa gamaa gamanaa lamaan gurguddaa saniin erga qabattee booda eegee ishiitiin siidditee jechaadha akkuma dura isiniin jedhe san. Mee amma waan isiin meeshaa isiin keessa jirtu keessaa gadi buuse bifa kamiin akka deemuu dandeessuu fi ilmoo isiillee isinitti agarsiisa hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha jechaadha. Sochiin raammoo kanaa akkuma argitan kana bifa kanaan deemti. Eegee isii san garuu ol marattee jechaadha yeroo dhaabbattu. Eegee ishii shantu baay'ee nama miidhaa jechaadha afaan isii caalaallee jechaadha. Kanaafuu iddoo jirtanitti of eeggadhaa. Kunoo mukni kun osoo waan waraanamuuf taatee waraanuuf barbaaddeerti jechaadha. Cifaa isiitti dhaabdeerti jechaadha. Argaa jirtan kana jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha. Kunis kophaa isaatti
akka itti naqabeeru argaa jirtanii kophaa isaa jechaadha guddichi osoo hin gargaaramin laal guddicha yeroo gargaaramu haala kanaan alaas tilee jechaadha of eeggachuu qabdan jechaadha raammoo badaadha baay'ee akka irraa of eeggan argaa jirtanii ilmoo isiiti akka malee nadeessaatti ilmoodha jechaadha guddoon taa duratti isin mul'ise sunis ammumarraa jalqabdee jechaadha hadhaa ofii qopheeffattee jirti jechaadha isin ajaa'ibdi yeroo takkatti 100 dhalti jechaadha kun guddoo isin mul'ise san ilmoo ishiiti jechaadha yeroo takkatti 100 dhalti jechaadha gurraattiin duratti isinitti argina sun jechaadha hadhaa hamtuu qabdi tunis yoo guddatte gara gurraattiitti ni deebiti fakkaate jechaadha